kana kasana jirare mandara doati kana base kana kasana jirare dukaenjine kana biase kana jirare makamo faduri narakase kana kasana jirare nambayizam gana dako nambayizam gana dako makaniza simpoko tikabajako makaniza golgako tikafanako nambayizam gana dako nambayizam gana dako makaniza simpoko tikabajako makaniza golgako tikafanako Sadagame sugabasa wakayon dugada sugabasa sadagame lavakasa wakayon dugada sugabasa sadagame sugabasa baragada moicha indabarse anis charrar gade ni zabarse sauna ko marge narrajala se chubuko bilisa base lubuko galataza farsa galataza farsa عند منفس على المينوركم يمنفس النجار السبانو kolasa islama kudacha astakana za boran dubban kolasa islama kudacha akkasira afaan oromoonsa kanaafis waa'ee nyaataaf dhugaatiitti waa'ee guyyaa ayyaanaatti waa'ee baatii lakkaa'uutti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokkollee isinitti faradin edheeti isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosi kudha ja'a fudhatu እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ እነዚህ ሊመጡ ያሉትን ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ኢሳን ኩን ጋዲቱ ወንተ ዱፉፍ ጅሩ ሰናዱ ዋዳ ወንቲች inni dhugaan garuu kan Kristos that means waa'ee nyaataaf dhugaatii waa'ee guyyaa ayyaanaa waa'ee baatii lakkaa'uu waa'ee sanbata eeguu namni tokkollee isinitti hin faradin isaan kun hundumtuu gaaddidduu wanta dhufuuf jiruuti inni dhugaan garuu kan Kristos akkas jechuun maal jechuudha ayyaana eeguun sanbata eeguun waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii waa'ee guyyaa ayyaanaa hundumtuu waan dhugaa utuu hin taane gaaddidduu sosobaati waan darbuudha kanaafiyyuu isa kana hundumaaf maaliif ayyaana ayyaanessitu maaliif sanbata eegdu maaliif kana nyaattu maaliif kana loltu maaliif kana nuffattu jedhee eenyuyyuu isinitti hin faradin Roman saddeet tokko afaan Amaariffaa እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ምን የለባቸው ኩነኔ የለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ትችላኒ ዋን ኢቲ ሊመተማን ዮካንሞ ዋን ኢቲ መቃዳን ዮካንሞ ዋን ኢቲ ፈራደው ተቆዩ እንጂው ወደ ክርስቶስ ትጅረገሩ አያና ከነነ ያነሽኔ ሰንበተ ከነነ የነ ኛተ ከነነ ኛነ ዱባቲ ከነኑነ ኡፈተ ከነነ ኡፈነ ደምሰ ከስት እንደነ ጀቹናን ኢቲ ፈራደማ
isaan warra Kiristoos keessa hin jirre warra Kiristoosittis hin amanne. Kiristoositti amanuudhaan nuti isa jalqabaa firdii jalaa baana. ከዚህ ዓለም ምናምንቴ ነው ያመለክነው። ምናምንቴ ጋር ይወጣት ከዚህ ዓለም ምናምንቴ ወንቶታ ኢንታኔ ወንቶታ ኢማይባሉኔ ዋን አዱኛ ቀና ዋን መታነ ማዶኩምሱ ዋን መረክሱ ዋን መጆኘሱ ከነጀላ አከባኑፍ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋይ ከኛ ፏቀራሙለት ኢልማን ሞታ ከና ፍርዲ ጀላ ባሱናፍ ረኪነ ጀላ ባሱናፍ ኦልቹናፍ ፈይሱናፍ ወጥ ባየን ተየራ ዋቀዮ ዋን ባየራ ወተራ ዋቀዮ አደምሰ ባየን የሜራ ዋቀዮ ሼረው በማራካሴ አቦሚ ከነራ አቦሚ ፍሩም ደንደኛ አቦሚ መከነት ደበለ ማን ወደ ስሊት በቃ ሼረታ ከነ ፊዴር ከከነ ሼሩ መከነ ሞኔ የከሰደኔ ሴረ ከሰደኔ ሰጀሉ ጀቹ መጫወ ሴረ ከሰደኔ ሰጀሉ መጫወ ሴራው ካምፔታቱ ኪሸነፋ ረጋንቹ ፔንታቱ ካል ሴረ ከሰደኔ ወካል መጫወ ሴራ ይሰሸነፋ ረጀሉ ሴረ ከሰደኔ ጀቹ አካይ ሳንከሰደኔ ያኒ ሴረ ሰነ ይላላኒ ፈያ ሴረ ተሰነ ከሰማ አልቱቱሬ አማ መስቀል ከንጀኑ ለምሳሌ መስቀል ከንጀኑ አሻኒ መስቀላ እረቲ ከኑቲ በርማይኒ ጉያ መስቀላ ከነቲ መስቀሊ በኔቱ አርገበ ከንጀኑ ታሪካዊ ዳራው እንደዚህ ነው። መስቀሊ በኔ በርገበ ከንጀኑ መስቀሊ በኔተሪ ኖርማጌራ ጭቴ ከበደ ጅራቹ ደንዳ मनके केसत kan gubata jiraachuu danda'a. Boorsaa kee keessee uffata keetiin kan bade jiraachuu danda'a. Kanatti mormatti rarraabattu. ግን የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ወይ ደግሞ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል አልጠፋም። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አይናገርምና ፈኖን ክርስቶስ እንዲፈንበመ በዴረ ነው እንጂ ለመጻፍ ልትል ከናፍ ፈኖ በደን ቀሙት ፈኖ በዲ አርገቤስ ቀሙት ሾርት አረገይሴ ፈኖ በደን ቀሙ ነመደቀኑ ወረባደን ቀሙ ነመይፍሳት ነው ቀምሲሰ ይላለን ቀሙ ነመደቀ ኮሲ ለሰዋለች ነው ፉልን ቀሙ የለንም ጳውሎስም አልተናገረም ኢየሱስም አልተናገረም ጴጥሮስም አልተናገረም ይሁዳ ራሱ አልተናገረም ያዕቆብም አልተናገረም ወንድሙ ራሱ የገዛ ወንድሙ ራሱ ከና አያናኒ አከሲኩን ወርኑት ጀነ ዱካ ፊግኖ አያና ወንጌልኩም በርባዱ ቱንታኔ አያና ኑት ሰበባ ይንጎደነ ኛቹፍ ኢቲን ኑጉፍ ኢቲን ፈተፈራ ጂሩፍ ኢቲን ወለዋሙፍ ኢቲን ፍራፍረተ ደሙፍ ኢቲን አጋለጋት ጨውዳፍ ቆጤፈኔ ዋንቀምኑት ዘኑ ኢቲን ገዲ ባፍሌ ጉቡፊ ከሮረት ባፈኔ ማለ አጃብሊ ወልሎን አነው ጎበዲ ገዲ ባና በርባዳን እንጀነ እንዳም ፈኖ ኮባጣል ፈኖ ከሰም ባጣይ ኩኒ ቆመታ ሰደንደ ገባችሁ ደና ቀበሱ አንደ ይፍሰከ ሰንሴማም መከንሴ ፈኖ እንዲ ፈኖሳ ነን ከመዩ ነዱካቡ ከምበርባዱ ፈኖሳ ባቴ ነዱካቡ ከንጀዱ ፈኖሳ ባቴ ነዱካቡ ከንጀዱ ሙከሙሬኑቲ ሲደመር ዮካንሞ መለጦ የደው ጎኔ ሞርመት ካወኑ ሰነሚት የሮብራ ዮአቀዮ ጀለ ፕሮጀክተሪ ዳንስ ቢተገርሲዛ ታይፕ ኦፍ ክሮስ ጎሶ ተፈኖ ሲተገርሲዛ ሮብራ ሲተገርሲዛ ወይ ወናራ ብቻ ለለቢዳ ባምጃንተ ፈኖን ባዱሪት ፈኖ ጎሰገራ አገራቱ ጅራ ፈኖ ክርስቶስ ኤርገኑ ወይት ይከዱፍ ፈኖቱ ክርስቶስ ይሉፍን ይዩጅር ፈኖ ክርስቶስ ገሩ ሙከውን ቀጣምሬ ወቀረመ ቆፈቱን ታኔ ፈኖ ክርስቶስ ጅሪኛ
jennu joor fakkaata. Fannoo warra Yerusaalem akkasittiin baalloon isaa baalloon akkasii qaba. Kana irratti eenyutu fannifama durii hattuutu akkasittiin irratti fannifama. Hattuudha kan fannifama. Yesus Kiristoos dabaluun godhin dabaluu goone ofitti fudhate cubbuutuun godhin cubbuun goone ofitti fudhate yakkautuun godhin yakkanuu goone ofitti fudhate ba'aatuun qabaatiin ba'aa keenya fuudhee ofirra kaayeeti isa dhumaa maal irratti ta'uu qaba namni isa dhumaa itti fayyadamu addunyaa kana irraa fannoo irratti fannifama. Isa dhumaa namni itti fayyadamu maa itti fannifaman jedhe fannoo itti fannifama. Kanaaf isa dhumaa gatii nurraa baasuu Yesuus ba'aa keenya fudhatee fannoo tolbe. Amin jalaga. Fannoo tolbe. Fannoo erga ol ba'ee booda ligaraachuu qurxu ligaraachuu. Fannoo erga ol ba'ee booda Yesuus hin fannifame. Namni wanni lubbuun keessaa hin baane ta'e dhaqanii ilaalu. Nama fannifame fannootti salphaatti hin dhumiti namni. Fannoo irratti fannifame yoo qarame lubbuun goo keessaa hin bahu ta'e dhaqanii ilaalanii yoo hin sosocho'a ta'e miilla kana lafeessa kana cabsu. Lafeessa kana lafee hochaas kana cabsu kana cabu. Kun akka cabeen namni lubbuun isaanaaf. Kun hin caba nama fannifame yoo kana cabsitan hin du'a jechuudha. Namni kan biraan cabee hafuu danda'a. Namni fannifame garuu kan isaa cabsitan hin du'u. Kanaaf jarri lubbuun keessaa baane jedhanii Yesuusin miilla cabsuu gaafa dhaqanii jedhama jaamu. Miilla cabsuu gaafa dhaqan innoo lubbuun keessaatii ba'ee ture. Inni kunis maaliif ta'e jedha lafeen isaa tokkoyyuu akka hin cabne Waaqayyo Abbaan dursee raajota isaa dubbateera isa jedhamuuf lafeen isaa utuu hin cabin lubbuun keessaa ba'e. Amma namni tokko gadda waan ta'e na gaafatee ture as keessa jiraan beeku. Yesuus Kiristoos in caccabsameedha macaafa isaa 53 irratti. In caccabsame kan jedhu sun maal jechuu isaatii naan jedhee na gaafatee ture. Toora sooshaal miidiyaa irraa na gaafate. Tatii karra fuula argaan jiru waan hin argin beeku. Na in caccabsame kan jedhu sun Yesuusin lafee isaa cabsan jechuu miti. Ingiliffi isaa wounded jedha. Maal jechuun hin madeeffame. Hin cabetu hin taane hin madeeffame. Macaafni qulqulluu keessatti afaan Oromoon keenya hin caccabsame inni jedhu hin ciccite foon isaatu ciccite jechuudha. Malee lafee isaa caccabe jechuu miti caccabsame inni jedhu. Yesuus lafee isaa naa caccabe tan warri faarfatan yoo jiraattan biiqaru. Yesuus lafee isaa caccabe. Nooma daa'ira gaba. Amen. Nooma daa'ira. Lafee isaa hin cabne Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos fannoo kanarraatii akkuma gadi buusanii fannoon itti fannifame jechuun kan awwaalanii. Yoosef namnichi jedhamu namni Armaatiyaa sun dhufee reeffa isaa naa kennaa maaloo jedheet reeffa isaa fudhate malee fannoo isaa fudhanne. Reeffa isaa fudhatee dhaqee awwaale. Ergasii booda dhaqanii namni mukaan itti fannifame dhaqee achi fuudhee jiru. Lingaraachuu. Yesuus gaafa du'aa ka'u fannoon itti fannifamee ture sana maaloo dhaqaadhaa barbaadaati namni na jaallatu hawaatu hin jenne Yesuus. Yoo na jaallatta ta'e daraa kee mukaan irratti reebame mukaan irratti fannifame mukaan irratti cinaachi koo waraaname sana naa baadhu hin jenne Yesuus. Fannoo kee baadhu na duukaa bu'e. Fannoo eenyu? Fannoo eenyu? Mee fannoo koo jedha? Jedha fannoo koo baadhee duukaa bu'aa jedha. Fannoo jechuun fannoo maa jechuudha fannoo jechuudha lammii maal jechuudha ni barbada. Fannoo maa jechuudha waan akka beeksisni fannoo waan jedhu ibsa. Waa'ee kan Yesuus ijoon qabsiisuu isaati fannoo maa jedhu waan ibsa. Fannoo maa jedhu waan namni afaan Oromoo ni ta'u maa jedhan waan fannimu waan heeshi adoo waan rarraasa tokkodha heeshi. Ada fannoo kanuma sound waan isaan jedhan irratti hojjetanii
warra raafamu amma fannoo attanamu wanta lafan keenya samaa irra jiru rarra'ee kana yookaan kan rarra'u akka jechuudha miti warra rarra'u kana fakkeenyaaf asitti burtukaanii fannifnee mucaa kanaan ta'ii fudhadhu yoo jenne burtukaanii kana fudhachuu danda'u. Burtukaanii kana fudhachuudhaaf namni kun maal ta'uu qaba? Wanta hojjaa isaatti dabalu maal ta'uu qaba fide? Kaawwachuu qaba. Waan hojjaa isaatti dabalu kana fidee kaawwachuu qaba. Baachuu qaba. Maal baachuu qaba? Isatti fannoo sana bira ga'u maal ta'uu qaba? Baachuu qaba. Ilaa isatti fannoo sana bira ga'u baachuu qaba. Isa baatee fide kanarra immoo yaabbatee irras dhaabatees ta'u irras taa'ee ta'u waan barbaade sana bira ga'uun isaa hin hafu. Waa'ee maaliif baate waan ta'eef? Waa'ee isa fannifamee jiruuf baate waan ta'eef. Na dhagaartu waa'ee isa fannifamee jiruuf baate. Fannoo jechuun jireenya nuyi asitti muka baannu utuu hin taane, fannoo jechuun muka qirixanii baachuu utuu hin taane, fannoo jechuun diinaan naannoo ofii irratti gubuu utuu hin taane, fannoo jechuun fannoo isa fannoo irratti ol ba'ee sanaaf jiraachuu jechuudha. ለተሰቀለው መኖር ማለት ነው። ከናፍ የራባየ ከኑ ድረቱ ወዲ ገሩ ደደም ማይኒ ሙኻም ኢየሱስ ድረቱ ወዲ ገሩ ደደም ነው ዋወል ነፍሲ ድረቱ ወላ ዋወል ሙኻም ኢየሱስ ድረቱ ወዲ ገሩ ደደም ሙከረቲ ኤንዩ ፈንፈመ ፈና ኢየሱስ ድረቱ ፈንፈመ ሰን ከን አደበሉ ገሩ ሙካይ ሰቢታራ ኢሰሚርከራ ማተጅሩ ረት ከን ፈንፈመ ሀቶታ ከን ኢሰሚቱ ረት ፈንፈመ ገሩ ቁልቁሉ ሙዳይን ከመ ይማዋገዮት የምለየው እሱ ሰቶንደባስ ከና ፈኖ በደ kamna mongo fanno bade kamna mongo aytan ingkam fanno bade ingkam jirenya bade kamna to jirenya bade mo yesus turbe fanno saati mal god idoti no debisi akasi na jirenya bade fanno bade kanami ayyanni masqala kun macafa kun kulludan asit ayyanni masqala kun akabajam kanje rokan bae ayyanni masqala kan inju camu ko do inju kristiyanotas ditanya mana orang gofta kamre ditanya mana nami gofta kamni aga undan nagar nami gofta kam garu da be ne budan na ron kasi injadu wanda dia tai tan nami gofta kam hijra ye chudan desu amanani kan namanni fudatani kan budanni kuturani kan dagarni agani kan nagenya sangkana miti warra qalbi insani padame amen kana wae yana masqala ratti gaafa dubbannu wae fanno ratti kaasu dandenya kana biyu namonni hedduuni waan isaan hin ilaallanne keessa yeroo isaan galanii waan isaan hin ilaallanne daboo dhaqanii yeroo achitti hafan argitu especially amantaa protestaantii yookaan immoo amantaa warra qeenxee jedhamee waamamu kanaa keessa kan jiru baay'een keenya daboo dhanneen gadi nafne kun qaanii mana namaa daboo dhaqanii waan dhaaqanii namatti tole waan bunni namatti tole mana namaatti hafuun salphina utuma nachi raafaa ta'e utuma sachii amma irreetti nyaatanii akaayii mana ofiitti galuun gaarii riimoota riimi daboo dhaqanii waan cooma muranii fi lafa daboon hin jiraattu si daboo dhaqanii hin galu warri daboo dhaqanii achitti nafan daboo dhaqanii achitti hafne garuu maal egaa namaa wajjin hin jiraadhu kun nama baay'ee araqee mana araqee baasuu dadhabdeetti jechattiin kun namaa wajjin jiraachuu tola rakkisee maalan godha araqee wajjin dhuga namaa wajjin jiraachuu tola rakkisee maalan godha mana diraaftii kee wajjin gangalata
nama wajjin jiraachuu tola rakkisee maal godha mandara gubboo keessa walii wajjin jiraata igala nama wajjin jiraachuu gooftaa wajjin jiraachuutu caala yeትኛው ነው የሚበልጠው እስቲ ጎፍታ ጅንጅራችሁን ጫለ ዘራ ከየት ባልፈቱ በቤቲና በባዩንዴ ኢንታላ ባልበለከት ከተም ጎፍታ ኢንታላ ሲከሰቱ ፈቱም ሃሌሉያ ጎፍታ ከሰጅራችሁን እንጫላ 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 Hinchara. Mia basa kada hinchara jara. Ira hinchara jara. Hallelujah. Gena magana wanto kuna manan. Nama tokko waaqayyo la esa jijjire lafa inni itti keessatti hidhamee jiru keessa nama tokko fuudhee hin ba'a. Addunyaa dhuunfaa isaa kee abayee namni tokko addunyaa waaqayyotti hin galaata gana magana. Kanaaf waan tokko shitti maal. Namichatu Maria barakata daicha guddaatu jira namni baay'een daichaan dhumaniiru waldaa keessa namni baay'een daichaan rukutame kufee jira ennaan isa kana keessa abbaan koo hin qabu jedhanii tokko akkam ennaan maal abbaan kee warra waldaa kanatti waaqeffatan amantoota kana keessaa tokko miti ennaan lakkii abbaan koo keessaa hin qabu maal jechuu keeti amantoota waldaa kanaati kan dhaame ennaan lakkii abbaan koo gaa qabu akkamittiin keessaa hin qabu akkamitti gaa qabne sitti maal naan ennaan abbaan koo waan isa galchine keessaa hin galu kanaaf gaa hin qabu waan isa galchine keessa Anak kaya ni. Ini timera, kami jatuh. Ada mana satu, namanya leho kisah kau ni. Ada mana satu, ilalu dumafi. Nama marawaran. Nama cepat kami nyat bayi. Office bayi di baris ini ada. Kami nyaris. Hengkau. Ia nak tanya, ia nak tanya. Ini salah bakal. Sore saga padahal dia buat. Badaalaan inni jedhamu sooressaa badaalaan garaagara. Sooressi isa birrii qabu. Badaalaan immoo isa birriis gooftaas qabu. Sooressi badaalaan garaagara. Leettachuma kan dabbaacha. Abal badaalaan jenna nama keessi harkee gala gashaa oolu badaalaan jenna. Sooressa lama malee badaalaan. Na haati manaasaawwan ilaaluun yeroo hundumaa garuu hojjetoota hedduu qabdi hojjetoota ishee hojiitti bobbaasee fi namichichi baay'ee hamaadha sababii haadha manaasaatiin qabee namoota baay'ee adaba na haadha manaasaa teessumarra kaa'eetii hin teessu inni bakkeedhaati namni maal kana fakkaatu bakkeedhaati keessummaa fudhatee gala gaa keessummaa fudhatee galu nama hundumtuun dhufa gaafa taa'u nyaatee dhugee eegganna dheebooda haadha warraa kootii jedhee barsiisa. Namni baay'een maali? Maal kaatan? Nama kana fakkaatu kana manaa keessatti. Eeyyee si'iin jedhu namichi nama akkas jedhe hundumaa fuudhee kotta darbinaa sonnaa jedhee achi baasee mormarraa kuta. Hundumtuu dhaqee du'a. Namni tokko itti mana. Namni mana namicha kanaa dhaqeen galu bala baay'ee dhaqee achitti du'a. Waanuma isaa wallaallee ani nan dhaqaa jedhe nan galamuudha. Waan gootuuf waan dubbattu beektee naan inni attas hin galtas. Gattadee dhaqe mana namichaa gaafa dhaqu nyaatee dhugee raawwatee haadha manaa kooti baraa jennaan giftii keenya nagaan isiniifa ta'u jedhee jilbatti lafa dha'ee jaartii dubbisee jiraadhaa jedheeti ka'ee deebi'ee taa'e lafanni taa'etti ammas nyaata dabaleefsiiseef ammas takka turee ati manaa koo egaa yeroo hundumaa qananiitee jiraatti afaan keessaa waa barbaada darbeera qaba tanaa jalqaba
Qananii kee jiraatte naan itti xinnaata teessuma isaa irra taa'an kun itti xinnaata. Ani utuu naa eeyyamtanii yeroo hundumaa lafa kana ciisee miilla ishee utuu narra kaawwattee teesse. Waaqayyotu isinii kenne. Hin darbe ammas. Namichaan ka'e jedhee warqee fidee qubatti itti naqee uffata fidee itti uwwisee garboota ramadeebii fardeen saragallaa ramadeebii lafan itti galutti keessa manaan ga'a. Ati namichu baay'een namootaa waan isaan hin galchine keessa galanii lubbuu isaanii dhabaniif ati garuu waan sin galchine keessa hin galle. Waa'ee haadha manaa kootii naan ilaallata malee nama kan biraan ilaallatu. Waan sin galchin keessa waan hin galiniif kennaan kun siif ta'eera. Argitanii? Baay'een keenya waa'ee warra lamxaanii namoonni baay'een lamxiidhaan rukutaman akkas ta'an namoonni lamxii qaban akkas turan jennee waa'ee kakuu mootaan waa'ee kakuu haala keena warroota lamxiidhaanii dhufanii kudhan ta'anii dhufanii qullaa'anii sagal badanii tokko deebi'ee galata dhiyeessee waa'ee lamxii kana haasofna. Baay'een keenya garuu lamxii qabna. Lamxii maalii? Lamxii hafuuraa qabna. Lamxii wallaalummaa qabna. Lamxiitu nurra jira. Lamxii kanarraa qulqullaa'uu kan danda'amu አንድና አንድ በኢየሱስ ስም ብቻ ነው። አሜን አሜን። ሉባን ባየው ወንዳ ከና በተኒ lamxii qabu. Raajii baay'een lamxaadha. Ergamaa baay'een lamxaadha. Apostin kan jedhu jechuudha. Wangeelawi baay'een lamxaadha. Amanaa baay'een lamxaadha. Waaqota baay'een lamxaadha. Come on. በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የታጠበ ማንኛውም ሰው ይጸድቃል። አሜን አሜን። Iddoo sarara baddita yaajiru kootiin dhaabadde hongeles biqila dhabuu kootiin jireenyi kiristaanummaa kootiin madaalama. Jireenyi kiristaanummaa kootii asirraa gaafa bu'uura keenya madaalama. Sagaaru asirraati abidda san qabee gadi buusuu miti. Madaraka irra dhaabachuu keetiin fokkorsuudhaan lafa hin cirin. Kan si caalu Waaqayyo kumaatama qaba. Hiriyaas akkasitti muka jala ciise. Kan mana kee abdummaa na duwwaan. Kan garaan saa oola duwwaan anatu hinaafa mana kee. Ana nama mana kee hinaafu immoo Isaabel ajjeesuuf jette. Ana duwwaatu mana kee keessa hojjeta. Ana duwwaan mana keef dhimma. Ana duwwaatu mana kee dubbata. Ana duwwaatu iddoo aarsaa kee falma. Na ajjeesuu beektee dhaamsanatti dhaamnaan hin baqadhee bulu. Muka kana jala ciisee tan si kadhachaara maalo na ajjeesan abboota koorra wayyuu. Waaqayyo kadhatan hin laanne kanaan dura isinitti beekan kadhata keenya kadhatamni sadii kadhannuuf deebii sadii qaba Waaqayyo isiniin jedhe. Kadhatamni kadhannuuf sadii deebii sadii qaba Waaqayyo. Kadhata tokkitti ati kadhattuuf deebii sadii si kenna Waaqayyo. Tokko siin kennadhaa, tokko xiqqoo turedhaa, tokko immoo siin kennadhaa Waaqayyo. Deebii sadii jira kadhata keetiif. Deebii sagam akka hin argatu atu adda baafattu. Eliyaas gaafani na ajjeesitu ni jedhu jennaan bira dhaqee Waaqayyo. Yaa Eliyaas jennaan maal taateenaan kanatu ta'e Isaabel kana goote kanatu ta'e mana kee keessatti iddoo hojii kee iddoo aarsaa kee maaloo garaan na gubate አንዳንድ ሰው ዛሬም እንደ ኤልያስ ያን ቀን ኤልያስ እንዳደረገ ወላዋዮች አሉ፣ ውሸታሞች አሉ። ይሰው አኖገራማ ጎነ ጉባቴ መለዋቀዮ ኬሳ ሰበብ ለከናወና በቹረ እንደበዘሪ በቃ እንዲስ ያኖልጃ እንዲፍቴ ማን ድራፍቲ ታው እንዲፍቱ ሰጥሞ ይስዲስ አበሉ ገደው እንዳዲሴ ከናፈን በረንዳ ከነትገል በረንዳ ትገል ሲጀራ ጋይ ኢናፋን ንገራ ከኬሳ እኒ ናፋ ሰይጣናት መለ ናፋ መለዋቀዮ ቢቲ Fannoo jechuun
mukamiti. Elias nama kaskan kana. No, na akede wakai. Kan ba'alif hinjibbe fatin nama kuma torba tireshin kabai. No, ini mama cai. Me ana dua jira jedela. Jedela rade ana dua jira jedela. Garage kuda. Wakai kesu mane mata makama. Kira yo jira tesbit jira gofta duka. Yo tesbit boy gofta duka. Fayina ke ekat fayina ke. Fayina tamiti thoda fayina tesrida. Thoda fayina. Dukuma thoda fayina. Thoda kana di fayina te baru fayina raka sawante miti. Fayina raka sawante thoda fayina miti jo. Aki badame fayina thoda wante raka sawante thoda fayina miti. Rekash ስለሆነ ሳይሆን በጣም ውድ ስለሆነ አቂማችን ስለማይችል ክርስቶስ ኢየሱስ ደሙን ከፍሎ ነፍሱን ከፍሎ ከሞት ዋጀ። አሜን አከሲ ምንድነው ዋኑ እንደኛቱ ኢሰራዩ እንዲ ኑፍ ደርቤ ኢሳቱን ፈይስ ኡቱኑ ዋጥቆዩ gatii kaffalis malee fayyina keenya gatii qabu miti fayyini kee gatii qabu tola fayyini si tola argate malee ni si fayyise gatiitti baasee si fayyise amma qoricha HIV warri fudhatan addunyaa kanarraati qoricha HIV warri fudhatan tola fudhatu fedhee mana abbaan arge HIV dhaan iddamee dhaqeeti hiriira qoricha HIV dhaqee hiriira tola fudhatu garu qorichicha tola utundane namni dhukkuba kana qabame yookaan biyyeetti namni yeetti tokko miti namni sooressa jedhamu iyyuu qoricha kana ofiisaa bitatee fayyadamuu waan hin dandeenyeef dhaabbanni biraan fandi godheeti akkasii argitanii fayyinni keenya rakasa waan ta'eef utuu hin taane kiristoostu fandi nu godhe ameen jedhame akkasii dhaabbanni gargaarsaa keenya harka Yesuus. Ameen. Harka Yesuus. Ameen. Feezaa otiin godhuun immoo. Ameen. Feezaa otiin godhu dhaabbanni gargaarsaa keenya inni waaqarraa sun maali godhu? Feezaa otiin godhu. Inni dhaabbatu gargarichi fal tokko iyyuu. Al tokkicha nu fayyiseera. Fayyina keenya kana immoo kan eeggatu nuyi. Haleluuyaa. Kanaaf sammuu keessa wash godha. Amma bakkee kana keessaati gaafa isin gara wandaa kanaa dhuftan. Inna kinga sinjir jiraachuu danda'a. Gaafa sii baata sirrii mini kan jiraachuu yeroo dhabe sinitti mee barumsa warra Naayijeeriyaa barsiisu barumsa Illuminaatii barsiisu nu itti naayimaa daraa keessa warra akka sireetti waa'ee Illuminaatii na barsiisa. Astamuraachuu እውነት barsiisa waa'ee Illuminaatii waa'ee dhibba jaarjaatamii jaakaan mallattoo warra dhumaa jettamu na barsiisa waa'ee Illuminaatii. Illuminaatii kan nu barsiisa waa'ee Illuminaatii ዝም ብሎ አይደለም Illuminaaት ማለት ራሱን የቻለ ትርጉም አለው። ባኑ ይለበቡናቴኝ ጉነሽኒ ተቆፍ ነጋሉ አንቱ ነቢ ከናቢ የሰይጣናን ዓላማ በኢትዮጵያ ከንጀ መሳብ ተቆጅራ አሚቹ ይተቆ ገመረስ isa keessatti ga'ee guddaa kan taphatu biyya Afrikaadhaaf Itoophiyaa irratti dhaabbata Illuminaatiin biraanchii tokkodha malee kaampaanii waliigalaa miti biraanchii tokkodha like Boss and Daskan Temples warra jennu jechuudha akkuma isaanii Temples kan jennus akkuma Illuminaatii namni beekee maqaa isaa jira Temples akkuma Illuminaatii garee tokkodha Boss and Daskan garee tokkodha Freemasons garee tokkodha so Garu Afrika irratti bu'a qabeessummaa godhatee biyya hiyyeeyyii kana irratti xiyyeeffatee birriiraaf suufiidhaan namoota baay'ee kan mana amantaa keessaatii gadi baasaa jiru dhaabbata Illuminaatii biyya keenya irratti xiyyeeffate. Isaan kana irratti like waa'ee fannoo kanaatti isin deebisa. Isaan kana irratti fannoon isin argitan fannoo gosa lamatu jira. Fannoon jara kana irratti argamu fannoo gosa lamatu jira.
achumaan naa qabattu dhagaa keessa waan amma sirriitti waan sirriitti akka nama baddaa achumaan naa qabattu fannoon isaanii irratti argitan fannoo qabu jarri kun mormatti fannifatanii yookaan akka isaanii irratti diiminaan hojjetatanii fannoo qabu yookaan fannifatanii qabu fannoon isaan qaban tokko mataan saarri yookaan lafti kirriin itti godhamu geengoodha geengoodhaa qaawwa inni warra maal jedhaniidha Kiristoos hin dhufne ganaa dhufee dhalataa jedhanii Kiristoos kanaan dura dhalachuusaaf du'uusaa warra mormaniidha. Biyya Giriikii maalitti immoo Maariyaam bichaa warra jedhan jechuudha. Isaantu kaawwata. Biyyoota Naayijeeriyaa keessatti fi Saawus Afrikaa keessatti baay'eedha fannoon kun. Fannoon addan isaa kun baay'ee geengoo ta'e jechuudha. Geengoo ta'e. Akka itti isin agarsiisu na gabaasee. Innaa inni kan biraan fannoo isa kamidhaa qaama isaanii irratti fannifatanis kan jiran qaama isaanii irratti kan godhatan fannoo gadi galagalee jirudha. Antii Kiraayist. Pheexroosi ani amma gooftaan koo waan ta'eef gooftaan koo guddaadha akka isaatti nan fannisinaa anaan maal na godhaa gadi na galagalchaa jarri faallaa Kiristoosii jedhanii fudhatan isa kana. Sanyii mas yeroo darbe ani isinitti mi'a utuun haasuu isinitti mi'a warroota dhageessanitti yeroo darbe caammaan yookaan siniikeriin 666 irratti barreeffame baay'eetu siniikeriin kun baay'inni isaa 666 baay'inni nuti faabrikaan sun hojjetu baay'inni nuti isaa 666 Tiksi turra jiru Luqaas boqonnaa 10 turra jiru maal jedhu Luqaas boqonnaa 10 Yesuus tura abate akkase utuu seexanni akka bakakkaatti waaqarraa gadi darbatamu argeeraane Yesuus dubbate isa fudhatanii maal jedhanii Yesuus iyyuu yeroo gooftaan keenya Luusiifer waaqarraa gadi dhufe dhugaa baheeraafi jedhan kan yeroo waan ta'uura dhumaa barsiisu ditee nan barsiisa waan ta'eefi Rosana sirriitti sittu. Dhugaa bahee jedhan afaan Ingiliffaan isaa lightning bakka miti lightning jechuun inni ibsa jechuudha miti ifaan dhufe jechuudha. Kanaaf mootiin keenya mootii ifaati jedhu. Mootii maaliifi? Mootii ifaati isa dhufee nuu ibsee. Anda kun isinitti maqaa. Bara kana waldaa kiristaanaa keessatti waa akkas gootanii barbaadu. Raajiin sitti raajamus, barsiisi barsiifamus, kadhannaan si kadhatamus, faarfannaan faarfatamu, Kiristoosiin giddu galeessaan godhatu taanaan inni isa abbaa ormaa sana biraa dhufuudha. Ana gaartu isa abbaa ormaa sana biraa dhufuudha. Lallabni keenya Kiristoosi. Ameen. Lallabni keenya eenyudha? Kiristoos. Nu isa fannifame lallabna. Isa fannifame Kiristoosi lallabna. Ameen. Isa maal ta'e? Isa fannifame. So amma yeroo baay'ee kana warra tajaajiltootaa baay'een keessa hin baay'ee waan ta'eef nan dubbadha. Yeroo baay'ee nuti warri tajaajiltoonni tajaajilli koo akkasa ta'u namatti mul'atu namatti argamu namni ajab dinqiidhaaf naana jedhu jechuudhaan kan ka'e waan hin galchine keessa gala. Of agarsiisuudhaaf jecha. Waan haasa'uun nu barbaachifne haasa'u. Mul'atan argine dubbanna. Sagaleen dhageenye haasa'u. Waan hin taane hin taa'in. Yeroo baay'ee akkas jenna miti. Raajii sitti raajuu inni raajii. Sirriimoo sirriim. Sirriimoo sirriim. Fedhii booda sitti raajaa baay'isee. Raajiin fedhiidhaan maal jedhu? Macaafa qulqulluun maal jedhu? Maal jedhama macaafa qulqulluun? Fedhiidhaan raajamadha. Maaliin raajamadha? Hafuura qulqulluudhaan oofamuudhaan raajamadha. Hafuura qulqulluun oofamuudhaan yeroo hafuura qulqulluun si immoo jaallattee raaju dirqamtee raaju. Namni si jaallatu si jibbu hunuma hin tasaasitti jedhisiin jedhe. Yookaan lola sirratti kaasa yookaan immoo nama sii kaasa. Raajii raaju waan nama sii godha beektu ni gala. Baroota keessatti raajiin raajjata jennaan yookaan lola sirratti kaa yookaan nama sii kaa. Nami baay'ee nagee ani gooftaa hundee utuun faarfadhu utuun tajaajilu utuun dibata qabu maaliif lolamaan maaliif rakkadhaan maaliif lolamaan maana jibba namni maana ari'ata namni
keessa baala cabsatee akkas illee yaasee sasinan isiniin jedhee baala cabsatee dhaabatee yaasee jecha hin mormina lola utumnene minin qinqin godhan maaliif beektaa lafa dibanni dibata qabda ta'eedhaan kushaankushii kana guuruun isaa dhafe. Estina misaale. Giriiziliinii meettu miti giriiziliinii ijoollee shamarranii miila itti dibatan atti dibatan meettu miti giriiziliinii kanatti miila kanatti dibattanii maqaa dubira gaafata akkasii jiru waan ta'eef surree maannoo sinee deemna waan ta'eef daalachaayis xululu keessa hankeenya surree maddeeyaadha daalachaa daldaltoota hankeenya beekamu innaa warri shamarranii giriiziliinii kanatti dibattanii asiillee asfaaltii lafa gara akka daabee solloqqee fa'aa akka boolee macabashaa fa'aa kana awwaara kee yoo deemtan awwaarri maal ta'a? Maal ta'a? Maal waan qabuuf saabe miilli keessan? Maal qaba? Mee dibata waan qabu fedhaa? Dibata waan qabduufi naannoodhaa sitti guuramu. Dibata qabaattee dhagaan natti guurame jetta taanaan dhagaan natti guurame wayyoo ka waaqayyo na biraa beekta taanaan waaqayyo si biraa namni sumatu hafuu barbaada malee suma galuu barbaada waaqayyo si wajjinan taa'anii nama biraa nafu እግዚአብሔር ሰው አይደለምና ግን ጥርት ያለ ከእግዚአብሔር መስማት አለባችሁ waaqayyo ራቲ ሁሉም waaqayyo si wajjinan taa'eera ሰደገው si wajjinan taa'annaan dhagaan guurame maaltu guuraa'e dibatan guuraan jedhe dhagaa dibatan guur hamee dibatan guur maqaballeessi dibatan guur ari'atama dibata sitti guuraa'eera dibata waan qabduuf sitti guuramu utuu dibata qabdu utoo gogaa keenya ta'e maaltu sitti qabata sitti darbatamu sirran ta'u Muslim kanaafii lola baqatta taanaan fannoo baachuu baqatta taanaan dibamuu dhiisu dibamtee naan garuu lola baqati. Ameen. Haleluuyaa. Yesus bara-baraan gooftaadha. Kanaafi ariifadhee kan waan tokko waan ta'e tokko duwwaan isinitti meetan nan dhaaba kana na waaqayyo. Akkuma isinitti mee kana dubbadhee fixuu hin danda'u. Kanaafi as isin deebiseera. Jecha afaan Ingiliffaa cross jedhu kuni cross yookaan fannooni cross. Jecha afaan Ingiliffaa cross jedhu kuni kan fudhatame jecha laatinii crux. Crux jedhamurraati fudhatame crux jecha laatinii crux jedhamurraati fudhatame. Biyya Giriikii duriitiin fannoo jedhamee kan hiikame Stauros yookaan wantumti fedhe kan itti fannifamu. Muka dallaaf ta'u yookaan muka utubaa sololoo ta'e jirmas ni agarsiisa. Fannoon Giriikii durii keessatti fannoo akkasii duwwaa miti. Fannoon kan akkasiis fannoon ta'a. Nama akkamitti fannisu kanuma irratti akka godhanii fannisu. Harki isaa kun walitti hidhamee ittiin fannifamu. Akka ittis hin fannisu. Nama maal ta'e, nama hate, nama balleesse, nama hammeenya guddaa godhe namatti faradame. Kanaafi Kilaawudiyoon duriitiin kan Giriikii jechuudha yookaan Gibxii fi biyyoota naannoo sanaatti waaqa tolfamaa Taamus. Macaafa qulqulluun keenya nutti hima Taamus waaqa tolfamaa akka ta'e kan nutti himu. Waaqa tolfamaa Taamus jedhamu qubee maqaasaa kan jalqabaarra Taamus. Qubee maqaasaa ni jalqabaa maaliif? Tiidhamini qubee maqaasaa jalqabaarraati fannoo jedhanii kan qopheessan. Maqaasaa kan jalqabaarraa bifa dhoksaa ta'e irratti akka milikkitaatti tajaajilaa ture. Kanaafi walumaa gala fannoon harkatti baatanii naanna'uu oliif gadi deemuu utuu hin taane fannoon jireenyaan itti jiraachuu. Kan biraan fannoon harkatti baatanii naanna'uu oliif gadi deemuu turame kanaan dura turame sun innis mallattoo jireenyaa jedhama ture.
fanno waldaan yookaan manni amantaa saayitti amantee itti fannifti namatti mallattoo jireenyaa jedhamee beekamu ture. Bara qabummoo faatti inni kun. Bara qabummoo faatti inni kun. The worship of the dead jedhamu yookaan immoo waaqeffannaa warra du'an kan jedhu macaafa Colonel G. Garner namichi jedhamu Colonel G. Garner namichi jedhamu warra 1904 kan barreesse irratti kan caqafame warra du'a waaqessantu isa baatedha. Isa baatedha. Kanaaf gosoota fannoo afuriin isinitti himu. Gosoota fannoo afuriin isinitti himu. Warri mobaayilii qabdan mobaayilii keessa irratti warri waraqaa tuttuqni qabdan isarratti qabadhaa. Gosoota fannoo afuriin isinitti himu. Type of cross. Har'aaf jechuudha. Tokkoffaa crux imsa. Crux imsa. Crux imsa. Crux imsa kan jedhu kun fannoo warra laatiiniiti. Crux imsa. Fannoo warra laatiinii. Fannoo warra laatiinii. Boca isaa wajjin isinitti agarsiisuu hin danda'u amma. Haalli ittiin isinitti agarsiisuu rakkisa sababii ta'eef. Lammaffaan crux quadrata. Crux quadrata. Crux quadrata kan jedhu kun crux quadrata fannoo warra Giriikiiti. Crux quadrata fannoo warra Giriikiiti. Crux imsaan fannoo warra laatiiniiti isiniin jedheeraan crux quadrata fannoo warra Giriikiiti. Inni sadaffaan crux comsa. Crux comsa. Crux comsaan mallattoon amma isinii jedhe T mallattoo T yookaan waaqa taamus sanaan kan wal qabatee isa hojjetame crux comsa jedhama inni. Crux comsaan kun inni yookaan immoo fannoo qulqulluu Antoonii yookaan Qiddist Antoonii cross jedhamee waamama. Fannoo qulqulluu Antoonios kan jedhamu jiru qulqulluu Antoonios qulqulluu abaluu qulqulluu abaluu jedhamanii isa keessatti kan qulqulluu Antoonios jedhamee beekama. Inni kam crux comsaan kun yookaan kan warra taamus kun jechuudha. Inni yeroo fa'aa jedhuma crux duqsaata. Crux duqsaata. X dha inni immoo fannoon kuni mallattoo X qaba. Mallattoo xaa. Fannoon kun mallattoo xaati. Nama gaafa fannisanii like Isaayyaas raajicha gaafa ajjeesanii fannoo isaa crux duqsaata kan jennu kanaan ajjeesuuf yaalii godhanii turan. Isaan ajjeesuuf yaalii godhan akkamitti jechuudha. Harki namaa kun miilli namaa akkas ta'e harki koo kana yoo laatu akkasittiin fannisanii tarsaasuuf turan. Himmi jennee harka isaa hidhanii miilla isaa gargar qabaniiti luka isaa gidduu qottoodhaan akka nama muka baqassuutti baqassaniiti kan raajicha Isaayyaas ajjeesan. Mallattoo sanaan jechuudha. Raajicha Isaayyaasiin qottoodhaan akka nama muka falatuutti gargar baasaniiti kan ajjeefame jechuudha. Qaama isaa kana walakkaadhumatti gargar ba'e jechuudha akka itti falatameeti kan du'e. So kanaaf inni kun immoo maaliif fannoo xaa kan fakkaatu kun fannoo qulqulluu Indiriyaas yookaan immoo Qiddist Indiriyaas cross jedhamuun beekama. Fannoo qulqulluu Indiriyaas. So fannoowwan kana sadantu jira. Fannoon Yesuus isa kamigaa isa jedhamuuf immoo barumsa kan biraa keessatti akkasii dhufa. Kanaaf macaafni qulqulluun egaa maal jedhaa? Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiranii fi maalidha? Gowwummaadha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nu warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Qorontos isa duraa 1:18. Kanaaf macaafni qulqulluun Qorontos isa duraa 1:23 irratti nuyi garuu Kiristoos isa fannifamee hin lallabnaa kun immoo warra Yihuudootaatti gufuudha. Warra Yihuudootaan ta'initti immoo gowwummaadha. Erga booda sagaleen Waaqayyoo kun waa'ee Kiristoos isa fannifame kana nutti hima waan ta'eef Kiristoos kana yeroo hundumaa lallabuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf fayyina kan argannu isa fannifameenidha malee isa inni itti fannifameen miti. Irra isinii deebi'a.
fayyina kan argannu isa fannifameen malee isannitti fannifameen miti. Isannitti fannifameen tun taane isa fannifameen fayyina arganne miti. Ameen. Eeyyee. Kanaaf fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jala ilmaan namootaaf hin kennamne jedha. Hojii ergamoota 4:12. Jireenya bara baraa keessaa kan hirmaannes isa fannifameenidha. Kan fayyine isa fannifameen malee isa itti fannifameen miti. Jireenya bara baraa keessaa kan hirmaannes isa fannifameen malee isa inni itti fannifameen miti. Maal jechuudha? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa utuu hin mararsiifatin biyya lafaaf kenne. Isatti galaman hundumtuu immoo jireenya qabaatu malee maal miti? Abaduun miti. Yohaannis 3:16. Macaafa dubbisuutti argaa keessan jiraadha. Inni kan biraan isa fannifameen firii jaalalaa baanne malee firii jibbaa hin baanne. Isa fannifameen firii jaalalaa baanne. Isan itti fannifameen garuu firii jibbaa walii baanne amma irraatti walii galuu dadhabne. Firandeedha. Isa fannifameen firii jaalalaa baanne jireenyatti waamama. Isan itti fannifameen garuu firii jibbaa walii baanne amma irraatti walii galuu dadhabne. Nama fannoo hin qabne ati gara keenya miti jedhee amma namni mana hidhaatti darbatutti amma yoo ati biiroodhatti namni si keessummeessuu dhiisutti arageessu hawooti biiroodhatti amma namni si keessummeessuu dhiisutti gandaa amma waraqaan eenyummaa sii ba'uu dhiisutti inni itti fannifame qofa kee irra jiru taanaan allattoosa yoo dubbicha irraa banne ta'e jiramoon jiru mooltaadha. Garuu isa fannifameen firii jaalalaa baanne isan itti fannifameen immoo jibba walii baanne. Roomaa 8:1. Egaa amma birdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti fayyadamu tokko illee hin jiru. Isa jedhanii hin jiru. Firdiin nutti fayyadamu tokko hin jiru. Isa fannifame sanaan nuyi firdii jalaa baaneerra. Inni gambaraan seera du'aaf cubbuu jalaa isa fannifameen baane. Seera du'aaf cubbuu jalaa isa fannifameen baane. Roomaa 8:2 irraa argachuu dandeessu. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Kanaaf isa fannifame Yesuus malee isa inni itti fannifame hin lallabuuti. Isa fannifame eenyuun lallabna? Yesuusin lallaba. Isa inni itti fannifame tun taane isa fannifame Yesuusin lallaba. Isa fannifame lallabna. Isa inni itti fannifame miti. Inni itti fannifame har'a iyyuu mana kee keessattuu qirittee hojjechuu dandeessa. Isa fannifame garuu har'a deebistee fittee fannisuu hin dandeessu. Hin danda'amu? Hin danda'amu. Isa fannifame har'a deebiftee fanniftu takkaa fannifame. Isa itti fannifame garuu har'a iyyuu mana kee keessattis dallaa irrattis gabaa keessattis magaalaa keessattis siidaa isaa dhaabuu dandeessa. Garuu Yesuusin fiddee irratti waqaruu hin dandeessu. Laandeenና ለመጨረሻ ተሰቅሏል። አሜን። ሌላኛው ክርስቶስ መጥቶ ሊሰቀል ይችላል። አይሰቀልም እንጂ እሺ አይልም እንጂ ከና ኢሰፈንበ ኢየሱስ ይመለ ኢሰንት ይፈንበ ለለምት ሙክሊን እንት ይፈንበ ካዩ ፈንበሙ ኢየሱስ አላት አቁማ ሙከሙሬ ሙሬ ጫብስኔ ቦቤስኔ ኢብራቴኝ ይፊ ካንካና ፈቃቱ ነው በየጉደና በቀኛ ከናማ ሶፍኔብኔ ባሬንችኔ አልጎደን ኡቱባን ጎደነ እሪያ መገናት እንት ይፈንበ አንገባዛታ አመኔ አንገባዛ ከናት ማለ ያ መገናት ሱሊስ ሙካ ፖሊስ ማለት ሙክ አመዱ ቢን ሰንት ይፈንበ ቱንታኔ ሰፈንፈመ አሜን ከናብ ይሰፈንፈመ ሰንት ይፈንበ ሚቲ ይሰፈንፈመ ለና ከናብ ይስንገሩ ምቾተኮ ይሁዳ ተቆ ቁራቶ በለቃሉ ብሳ ይሁዳ ተቆ ቁራቶ አማር ፈሳና ማለት ወደፍት ይችላል ግብፍ ከማይ ቱራንጀ ቱራንጀ ይስንገሩ ምቾተኮ ዱቢር ከመንድ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንዱ ዱበታን ያደዳ ረንዴ ይስንገሩ
Yihudaa tokko 17. Isin garuu michoota dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadha. Yaadadha. Erga akkasii booda wangeelli Yohaannis 8:32 ammoo dhugicha ilmattu dhugichi birmaduu isin baasa. Amen. Lalu bismillah Yihudaa tahu berapa? እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተናገሩትን ቃል አስቡ በመጨረሻ ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ምን ዘባቾች ይሆናሉ አሜን አርጊታኒ ለቆሰ ቁሰደት ፍቴሩ ቢስተሪ በቁሰደት አከስየራ አፋን ሮሞሳ ኢስንደሩ ሚቾታ ከዱቢያ ደሞት ጎፍታ ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንድሮ ዱበታ ያዳዳ ኢሳይሮ ገረዱማት ጋይፍቶን ወርዱ አቀዩ ማኔ አከከጨላ ፎንሳኒ ትጅራተን ዱፉፍ ጅሩ ጀረን ኢስኒት ሂማኒሩ አከከጨላ ፎንሳኒ ትወርጅራተን ዱፉፍ ጅሩ ጀረኒ ማንታኒሩ ሜናት ማሜራይራ ደማቁቱን አፍታይራ ነት ማሜራይራ ደማቁቱን አፍታይራ ባቀዮ ጎፍታኒስ ናይብስ ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮ ከነረቲ warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu itti fufnee man dubbisanii Yihudaa kana kanuma hin xumuraa'e warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu yaada foonii jalas of hin galchu hafuuricha of keessaa hin qaban hin dhufu akka isaan dhufan macaafni qulqulluun maal ta'e dubbatee akka isaan dhufaniinis maal ta'e hiyyameeraaf warri dhufan kun garuu maal ta'u gargar ba'uu fidu gargar ba'uu fidu yaada foonii jalas of galchu hafuuricha of keessaa hin qabamu yaada foonii jala of galchu jechuun Galaatiyaa 5 dhagaa dubbisa ija hojii foonii isa jedhamu sana hundaati ija hojii foonii isa jedhamu sana hundumaa fi Timootewos 2:3 lakkoofsa 1 kaastanii isa dubbistan isa jala of hin galchu hafuuricha of keessaa hin qaban isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluurratti dhaabamaati cima hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaati kadhadhaa jaalala waaqayyoo keessatti of eegaa araara ittiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadhaa maal ta'a sheekana kudhaama godhadhaa kanarraa keessatti maal jedha jaalala waaqayyoo keessatti of eegaa araara ittiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu araara ittiin inni jireenya bara baraatti isin geessu aichuudha ganaa wanta nutti maayiraadha nuyikkoo finneerra bakka nuyikkoo maal jennee wal balleessaa rasitti fakkaata takkaa fayyineerraa ejju satusi rakkoon qabu fayyeera waan hin ta'eef homaa miti ofiin jenname sirrii moo sirrii jiramaan jiru kun jiramaan jiru jira annaa darbadhaa ilaallii kee ilaa barsiisa tokko akkanaan kennamaa jedha baraanuma bishaan hundina keessa jiru maayi qulqulluudha miti kana fuudhanii awwaara keessa buusu dhoqqee keessa kan galateeti achi kee dhoqqee kee hafuutu nanni qodaa kanaa maali dhoqqaadha bishaanni keessaa qulqulluudha al tokko qulqullaa'eera waan hin ta'eef yoo cubbuu hojjedhe bakkee koo malee keessa koo miti hafuura koo miti fayyina koo miti kan xuraa'ee this is false teaching barsiisa sobaati maayedha Yihudaan nama iddamarraa maayedha እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ
ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ላይ ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን ይኸውላችሁ እቺ ነው የሚፈልገው ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንና የኢየሱስ ክርስቶስን ምህረት ስትጠባበቁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረትን ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ምን አድርጉ ጠብቁ በምኑ እግዚአብሔር ፍቅር በምኑ በፍቅሩ በሕጉ አይደል በምኑ በፍቅሩ ፍቅር ማለት እኛ ዛሬ የምንመራው በፍቅር ሕግ ነው ስለዚህ ይሄ ከቆሸሸም ውስጡ ያለው ውሃ ዋጋው ይቀንሳል አይደለም እንዴ ሲሪየስ ነኝ አውቶካር ኦኬ ገደል ለሽኒ ነው ቢቱላኒ ኦኬ ገደል ለተጅራ ታየለም ቢቱኝ ይባል እንብቱዩ ኦኬ ቢት ያዋር ይወራው ሻኒ ጉቱ ነው ተበላሸ ለተኒ ፈይንጌ እንድሪ አማ ፈይነ ጅሩፍ ፈይን እንዱማ ጅራ ዘጋና ይሮባስ እንትን ፈይን እንዱማ ጅራ ፈይን እንዱማ ኢሳማ ይሁዳ ረትዱ ቢብሉከና አራራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሰይዲን ጋራ ሞቱማ ዋቀዮት እንትን ሴሎ ጅሬኛ ባራባራት እንትን ገሉ ሞቱማ ዋቀዮት ሲጀሩ አማስ ሞቱማ ዋቀዮ ጌሰጅራቲ ጌሰኒ አማስ ሞቱማ ዋቀዮ ጌሰጅራ ኤርገ ክርስቶስ ነማን ሞቱማ ይገራ ሞቱማ ዋቀዮ ጌሰጅራ ሞቱማ ዋቀዮ ኢሰባራባራ ካምቤል ጌሰንጅር ከደቡን ጌሰንጅር ከዳሩን ጌሰንጅር ከቁፋቲን ጌሰንጅር ከነቡን ጌሰንጅር ደግሞ አራራ ኢየሱስ ክርስቶስ ይማታ ይትከና አሜን እስቲ ደስ ያለው ሰምቻለሁ ደስ ብሎኛል ያመንኩ ሃሌሉያ አሜን እስቲ አጨብጭቡለት ለጌታ ተፋውተዴ ሲንፋር ሰባሪነባ አቶ ነቲ ዋከኔ ካንኬ ኩማ ነተፋ